Sagaleen waaqayyo gooftaa hoo dubbatu akkas jedhee dubbata. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 54 lakkoofsa 4 irraa ati sichi hin qaanoftu hin sodaatin, ati sichi yeellaasifamtee lafa hin ilaaltu hin na'in, arrabsamuu yeroo dargaggummaa keetii irraanfatta, qaanii isa yeroo haadha hiyyeessaa turte deebitee yaadattu jedha. Oduu gammachiisa hordoftoota miidiyaa hafuuraa online charchii hundaaf waldaan duuraa fuula addunyaalessaa gaafa guyyaa 28 amma muddee tokko guyyaa 3 kan turu konfiraansii hafuuraa guddaa qopheessitee jirti. Guyyaa kana namoonni waaqayyo bara kana saba isaa biyyaaf dibee kaase abbaa mul'ataaf hundeessan waldichaa nama waaqayyo hojjetaa wangeelaa tarreessaa gaggeessituu waldichaa nama waaqayyo hagee raajii baacaa raajii abdii raajii alamuu nama waaqayyo jiitu nama waaqayyo damme nama waaqayyo warqinesh nama waaqayyo meeri nama waaqayyo burtukaan nama waaqayyo fayyisee nama waaqayyo jiitu nama waaqayyo sintaayo nama waaqayyo dhaadhitu nama waaqayyo faarfataa bojaa nama waaqayyo faarfattuu hawwiidha. Guyyaa kana wangeelli waaqayyo humnaan ni lallabama, waaqayyo waaqeffannaadhaan ni waaqeffatama, dhukkubsatootaaf ni kadhatama, namoonni sagalee raajitiin ni jajjabeeffamu. Marree dhuftanii qooddattoota eebba waaqayyo akka taatan jaalala Kiristoosis hin beeksisna. Iddoon argama keenya karaa onlaayinii Imo irratti waldaa duulaa hafuuraa addunyaalessaa keessatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf bilbilli keenya duwwaa 949474765 yookaan duwwaa 913903075 nu argachuu dandeessu. የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 ከቁጥር 4 አታፍርምና አትፍሪ፣ አትዋረጅምና አትደንግጪ፣ የሕፃንነትሽን እፍረት ትረሳዋለሽ፣ የመብለትሽን ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢም ይላል። የምስራች የመንፈሳዊ ሚዲያ ኦንላይን ቸርች ተከታታይ በሙሉ ወልዳ ዱራ ሀፉራ አዱኛሌሳ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ የምስጋና ኮንፈረንስ ከህዳር 28 እስከ ታኅሳስ 1 ለ3 ቀን የሚቆይ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ አዘጋጅታለች። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ለምድሪቱና ለሕዝቡ ቀብቶ ያስነሳ የቤተ ክርስቲያኒቱ ምስራችና ባረራይ እግዚአብሔር ሰው ወንጌላዊ ተሬሳ የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪ እግዚአብሔር ሴት አጌ ነብይ ባጫ ነብይ አብዲ ነብይ አለሙ የእግዚአብሔር ሴት ጂቱ የእግዚአብሔር ሴት ደሜ የእግዚአብሔር ሴት ወርቅነሽ የእግዚአብሔር ሴት ሜሪ የእግዚአብሔር ሴት ብርቱካን የእግዚአብሔር ሴት ፈይሴ የእግዚአብሔር ሴት ጂቱ የእግዚአብሔር ሴት ስንታዮ የእግዚአብሔር ሴት ዳዲቱ ዘማሪ ቦጃ ዘማሪ ተዊናቸው። በዕለቱ የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ይሰበካል። እግዚአብሔር በዝማሬ ይመለካል። ለታመሙት ይጸልያል። ሰዎች በትንቢት ቃል ይጽናናሉ። ስለዚህ ሁላችሁ መጣችሁ የክርስቶስ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ በክርስቶስ ፍቅር እናሳውቃችኋለን። መገኛ ቦታችን ኦንላይን ላይ በኢሞ የወልዳ ዱላ ሀፉራ አዱኛሌሳ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ስልክ 0949474765 ወይም 0913903075 ታገኙናላችሁ። ታሸንፋለህ ብሎኛል፣ ትወርሰዋለህ፣ ይሳካልሃል፣ ድሉ ያንተ ነው። እንዳለኝ ነኝ እንዳለኝ ነኝ ቃሉ እንዳወራኝ እንደነገረኝ እንዳለኝ ነኝ እንዳለኝ ነኝ ቃሉ እንዳወራኝ